Akkam jirtu barattoota konkolaansii biraa har'a barnoota ekonomiksii kutaa 9ffaa Unit 1 Introducing Economics kan jedhu paartii 2 isaa wajjin ilaalla. Ituu viidiyoo keenyatti isin dura hundi keessan like, subscribe akkasumas immoo share gochuun dagatinaa isin jecha kallattiitiin gara viidiyoo kootti seenu. Erga viidiyoo kana fixxanii har'a jechoota isin baruu qabdan tokkoffaa economic theory jechuun maal jechuudha? Deductive method, inductive method, normative economics, positive economics, household, business firm, government warreen jennu jechoota kana saddeettan sirriitti adda baastanii beekuu qabdu jechuudha. So mata duree keenyarraa methods and approach of studying economics kan jedhu wajjin ilaallu. The fundamental objective of economics, like any science, is the establishment of valid generalization about certain aspects of human behavior. Kana jechuun kaayyoon ekonomiksii akkuma saayinsii warreen kaanii hundeeffama waliigalaa sirrii ta'e waa'ee wanta tokko irratti kennuudha. Kana jechuun hundeeffama waliigalaa gaafa jennu maal jechuudha? Generalization gaafa jennu those generalization are known as theories. Warreen hundeeffama waliigalaa jennee waamnu kuni karaa kan bira theory jechuudha. Theory jechuun maal jechuudha? Theory is a simplified picture of reality. Theory ni simplified picture of reality. Kana jechuun maal jechuudha jennee gaafa ilaallu amma fakkeenyaaf bishaan degree centigrade dhibba tokko irratti ni hurka yoo jenne kun theoryidha. Ni hurkaa jenna. Meeqa irratti degree centigrade yoo meeqa irratti danfisne dhibba degree centigrade irratti yoo danfisne bishaan ni hurka. Yoo akkas goone kanatu ta'a gaafa nuti jennu theoryidha. Sababa kanattidha simplified picture of reality kan jedhan maal theory jechuudha. There are two methods of logical reasoning, namely deductive and inductive methods. Karaa nuti itti theory argannu economics keessatti karaa lamatu jiru. Isaanis deductive fi inductive method jedhamu. Deductive jechuun maal jechuudha? Inductive jechuun maal jechuudha? Tokko tokkoon ni ilaalla. Deductive method gaafa jennu, the deductive method proceed from general to particular. Deductive kan jedhu kana degree jennee qabachuu dandeenya. Generally wanta ta'e tokko irraati gara particularitti, gara specific wanta ta'etti, gara individual wanta ta'etti xinnaachaa deemaa jechuudha. Fakkeenya kanaan ilaallu. Maal jedhaa? Example. A man is mortal. Abbaba is a man. Therefore, Abbaba is mortal. Namni ni du'a walumaa galatti generally wanta jirudha jechuudha. Abbabaan immoo maal jedhamu jecha namadhaan jecha. Sababa kanatti Abbabeen ni du'a. Sababa kanatti gara maalitti dhufne jechuudha? Gara specificity dhufne jechuudha. Jalqaba man is mortally generally ture. Abbaba is mortally gaafa ta'u garuu specific nama tokkodha. So deductive irratti ramadamaa jechuudha. Generally irraati gara specificity gaafa dhufu decrease jennee qabachuu dandeenya jechuudha. Deductive method jechuun akka kanatti gaafa theory keenya argannu maal jedhama jechuudha meethodichi deductive method jedhamee beekama jechuudha. It involves reasoning from certain principle to analysis of a specific fact. Specific fact tokko wanta dhugaatii tokko argachuudhaaf specific wanta taate argachuudhaaf karaa nuti deemu generally irraa kaasnee certain principle tokko irraa kaasnee specific fact wanta taate argachuudhaaf karaa nuti deemnu deductive method jedhamee beekama jechuudha. In effect, it enables one to arrive at particular conclusion starting from general statement. General statement tokko irraa kaanee akkamitti particular specific fact tokko akka argannuuf yookaan particular fact tokko akka argannuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Akkuma fakkeenya kanarratti argina jechuudha. So inductive method jechuun immoo maal jechuudha? Sirnaa jedhama. Inductive immoo increase jennee qabachuu dandeenya. Maaliif the inductive method is a process of reasoning from a part to whole. Partii irraati gara wholetti kun immoo xinnoo irraa gara guddaatti. Specific wanta ta'e irraati gara generalitti. This means it involves reasoning from the particular to general or from individual to general. Individual irraa gara generalitti yookaan particular irraa gara generalitti. Kun maal ta'aa deema jechuudha? Babal'achaa deema. Sababa kanatti kan increase jettanii qabachuu dandeessan jechuudha. Inductive kan jennu fakkeenya isaa ilaaluun to detail keessatti himudha. So, example. During the harvest period, one may observe that the price of grains decrease. This may be associated with an increase in the supply of grains at that time of the year. From this observation, a generalization can be made, keeping other factors constant. An increase in supply leads to a fall in price. Kana jechuun maal jechuudha? Gaafa midhaan sassaabamu fakkeenyaaf xaafiitu sassaabamaa jira jennu. Gaafa yeroo xaafiin kun sassaabamutti gatiin isaa gad bu'a. Kun maaliifidha jennee yaaduu dandeenya? Sababiin isaa supply isaatu baay'eedha. Haalli inni ittiin gurguramaa jiru, baay'inni ittiin gurguramaa jiru baay'ee sababa inni ta'ee fi sababa kanatti gad bu'ee jennee conclude gochuu dandeenya. So maal jira? From this observation, a general
A generalization can be made keeping other constant. Okay. Kana jechuun maal jechuudha? Wanta kanarraa ilaalcha kanarraati wanta tokko haala murtaa'aa ta'e tokko kaa'uu dandeenya. Maal jechuudha? Keeping other factors constant. Wantoota kan biraa roobii yoo dhibee qannasuu danda'a miti dikriisii ta'uu danda'a. Sappilaayii keenya garuu immoo isaanii koonstaantii goonee akka affeektii irratti hin qabaanne akka affeektii irratti hin qabaannetti yaadne gaafa hojjennu keeping other constant an increasing supply leads to falling price. Gaafa sappilaayiin isaa dabalaa deemu waan hundumaa jechaadha. Waan hundumtuu gaafa sappilaayiin isaa dabalaa deemu piraayisiin isaa gad bu'aa deemaa jennee konkuluud gochuu dandeenya. Maaltu indaaktiivii hojii walitti fidee jennee gaafa yaadnu asitti maal nu jedha gireenii irratti gireenii bakka amma fakkeenyaaf warreen akka xaafii jennee fudhannee miti fakkeenya kana keessatti xaafiif qofaa jennee fudhanne xaafiif qofaa ilaalle garuu immoo kan nuti jeneraalizeeshinii keenya kan keenye hunduma isaafidha jechuudha. So gaafa hunda isaaf keenyu akka kanatti wanta xinnoo tokkorraa gara jeneraalizeeshiniitti gara guddaatti gaafa dhufnu maal jedhama inductive method jedhamee beekama jechuudha. So inductive methoditti gaafa deemnu in this method, economists approach problems of science from a particular angle, reducing the gulf between theory and practice. Maayira meetodii kana fayyadamanii ekonomistoonni rakkoo karaa saayinsii isaan mudatu solve godhu. Kan biraa immoo maal reduce gochuudhaaf qaawwaa yookaan gaaffii practice fi theory gidduu jiru solve gochuudhaaf akkasumas hir'isuudhaaf kanaaf isaan gargaara jechuudha. Meetodii kana fayyadamanidha kan isaan hir'isan. Kana gaafa jennu maal jechuu keenyadha? Isa jedhutti gaafa deebinu amma fakkeenyaaf theory tokkoon bishaanni digirii seentigireedii 100 irratti danfaa yoo jedhee taa'ee jira ta'ee theory'n tokko achi gaafa nuti practically goonu immoo yoo 120 irratti danfee as gidduu gaappiin jira jechuudha. Gaappii kana hir'isuudhaaf saayintistoonni maal fayyadamu jechuudha? Inductive method isa jennee waamu kana fayyadamu jechuudha. So the inductive method develops economics theories on basis of observation and experiment. Inductive methodin economic theory kana kan inni ijaaru maalirratti hundaa'uudhaan jechuudha. Kanaafiyyuu ilaalchaa fi akkasumas immoo yaalii. Ilaalchaa fi yaalii. Observation jechuun ilaalcha jechuudha. Experiment jechuun yaalii. Warreen kana lamadatti hundaa'ee jechuudha jechuudha. Inductive methodin kan inni economic theory develop godhu. In this method, comprehensive data about the prevailing economic condition is collected. Mala kana fayyadamuudhaan odeeffannoo waa'ee ekonomikii bal'aatu walitti qabamuu danda'a jechuudha. Inductive method fayyadamne. So inductive fi deductive ilaalleera jechuudha. Note that example kana ilaallee waan ta'eef note that deductive and inductive methods are complementary such that one supports the other. Hiiki isaanii deductive fi inductive faallaa haa ta'u iyyuu malee garuu yeroo hundumaa wajjin jiru. Deductive fi inductive yeroo hundumaa complementary dha. Kana jechuun lamaan isaanii support wal godhu malee waliin diigan. Hiiki isaanii yoo faallaa ta'e iyyuu lamaan isaanii maal wal godhu jechuudha? Support wal godhu jechuudha. Ishee kana sirriitti qabachuun barbaachisaadha. Inni kan biraa mata dureen keenya approach of studying economics kan jedhudha. Economics can be analyzed from the point of view of two perspectives, namely positive economics and then normative economics kan jennu. Economicsiin karaa lama xiinxalamuu danda'a. Tokkoffaa positive economics kan jennu, lammaffaa immoo normative economics kan jennu. Positive economics maalidha? Normative economics maalidha? Isa jedhu tokko tokkoon haa ilaallu. Positive economics is concerned with analysis of facts and attempts to describe the world as it is. Positive economics gaafa jennu yeroo hundumaa wanta dhugaatii jechuun wantuma dhugaatii irrattidha malee kan inni hojjetu wanta argumentii qabu irratti miti. Positive economics kan jennu faaktii wanta ta'e wanta ragaatiin dhiyaachuu danda'u irratti kan hojjetu taanaan positive economics jenna. Gaaffii inni deebisuudhaaf hojjetu it tries to answer the question what is, what was, what will be. Maal ture, maaldha, maal ta'uuf jira isa jedhu irratti gaaffii kana deebisuudhaafidha kan inni hojjetu. Positive economics warreen kana sadan what is, what was, what will be warreen kana deebisuudhaaf kan hojjetudha jechuudha positive economics. It does not judge a system as good or bad, better or worse. Warreen kana jechoota kana fayyadamu maaltu positive economics? Maaliif warreen kun maal ibsu? Jajii ibsu, judgmentii ibsu, yaada nama tokko ibsu. Maaltu positive warreen good, bad, better, worse jechoonni jedhaman kuni jecha
yaada nama tokko gatii ibsanii fi jechoota kanan fayyadamu jechuudha. Maaltu positive economics. Okay. Any disagreement on positive statement can be cleared up with reference to the fact. Disagreement hin jira taana namni tokko wanta tokko dubbatee inni tokko immoo wanta tokko dubbate taana jechichi immoo positive economic taana yookaan positive statement taana jechicha irratti yoo walii galuu dadhabanii maal godhu jechuudha referii godhu maalitti faaktiidha wantichi wanta dhugaadha wantiif ragaa qabatamaa lafa jirudha wantiif ragaa sana ilaalu malee walii amansiisuu yaadanii jechuudha. Maalidha kuni positive economics. Example isaa gaafa ilaallu the number of secondary school in Ethiopia is increasing. Gaafa kana ilaallu lakkoofsi barattoota sadarkaa lammaffaa Itoophiyaa keessatti dabalaa jira jedha. Ragaatiin ilaalamuu danda'a namni tokko yoo hirrachaa jira yoo isiniin jedhee ragaa sanatti agarsiistu malee yaada mataa keessanii amansiisuu yaaltan. Kun maalidha jechuudha positive economics yookaan positive statement warreen jennudha jechuudha. Inni lammaffaarraa the current inflation rate in Ethiopia is 12%. Kunis ragaatiin jira jechuudha. 12% jedhama waan jiruufi namni kan biraa siniin mormuu hin danda'u jechuudha. Okay. Both of the above statements are known as positive statements. These statements are considered with real facts and information. Wanta qabatamaadhaan dhugaa ta'ee fi information isaas dhugaa wanta ta'ee fi wanti kun maalidha jechuudha positive statementidha jechuudha example kun lama. So inni kan biraa normative economics kan jedhu wajjin ilaalla. Normative economics is concerned with questions such as what the economy ought to be or what the economy should be. Normative economics gaafa jennu immoo gaaffii kana deebisuudhaafidha kan inni hojjetu yeroo hundumaa. Economiin maal ta'uu qaba? Economiin akkasii maal ta'uu qaba? Kanaafiyyuu kun maalidha? Judgmentii yaada nama tokko inni silaa judgmentii miti. Maalidha what is, what was, what will be kan jedhu kan deebisudha. Inni kun what should be kan jedhu kan deebisudha jechuudha normative economics. Okay. It is loaded with judgments, a matter of opinion that cannot be proved or disproved with reference to facts. Judgment yaada namaadha waan ta'eef reference tokko illee hin qabne jechuun ragaa tokko illee hin qabu. Ragaa hin qabnu yoo akkas ta'e wayya wanti kun gaafa jedhamu ragaa hin qabnu garuu akkasumatti yaada keenya ibsachaa jira. So nama tokko amansiisuudhaaf yaada keessanitti himtu malee ragaa tokko itti agarsiistanii miti kan namticha amansiistanii jechuudha. Normative economics jechuun kanadha jechuudha. As a result, any disagreement on normative statement can be resolved through voting. Positive economics gaafa ilaalle maaliin kan solve ta'u jennee reference faaktii sana dhaqnee itti agarsiisuutiin jenna. Amma garuu as keessatti faaktiin hin jiru yaada mataa ofii sababa ta'ee fi filannoodhaanidha jechuudha. Voting keessa jennu kana. Filannoo kanaanidha kan normative economicsiin solve ta'u jechuudha gaafa disagreementiin jiraatu. So inni kan biraa decision making units kan jennu decision making unit eenyu fa'aadha gaafa jennee ilaallu an economy is divided into different sections. Economiin bakka adda addaatti qoodama. Sectionii kanadha decision making unit kan jennu. These sections are known as decision making units. Section kun maal jedhama beekamu jechuudha decision making units jedhamanii beekamu. So the basic decision making units of an economy are basic warreen ta'an decision making unit yookaan immoo economic section warreen jennu kuni basic isaanii eenyudha jechuudha. Tokkoffaa household kan jennu jira, business firms kan jennu jira, sadaffaarratti immoo government warreen jennu jiru jechuudha. Warreen kana sadanidha jechuudha decision making unit warreen jennu basic isaanii. Household people who live under the same roof. Okay. Household gaafa jennu namoota mana tokko keessa jiraatan ta'anii and make joint financial decision. Decisionii financial wajjin wal qabate wal duukaa decide godhu taanaan wal duukaa murteessu taanaan maal jedhama jechuudha maatiin suni household jedhamee beekama jechuudha. Kan akka biraa afaan oromootiin maatisuma jennee waamnu jechuudha. Mana tokko keessa kan jiraatu ta'ee financial decision irratti wal duukaa kan decide godhu taanaan household jedhamee beekama. Householdiin kun egaa householders make two decisionii lama murtoo lama murteessu. Isaanis tokko selling of their resources. Selling of their resources gaafa jennu maatiin suni qamadii qabataana qamadii sana gurguruu resources sana gurguruu jechuudha. Tokko kana lammaffaa irratti immoo buying of goods and services wantoota warshaa keessatti oomishamanii ba'an bitachuu. Tokkoffaa maal isin jedhee gurguruu wantoota qaban gurguruu lammaffaa irratti immoo wantoota warshaa keessatti oomishamanii ba'an
bitachuu jechuudha. So householdii decisionii kana lamaan irratti hojjeta jechuudha. Inni lammaffaa business firms kan jennu. Business firmiin kun maqaan isaa kan biraa producers jedhamanii beekamu. In economics we use the terms business firms and producers alternatively. Economicsii keessatti jechoota kana lamaan wal jijjiirree fayyadamu. Maaliif business firms kan jennuu fi producers warreen jennu kana lamaan iddoo wal jijjiirree fayyadamna jechuudha. Maaliif business firms yeroo hundumaa kan produce godhudha. Okay. Firms uses economic resources to produce goods and services. Warreen kuni economic resource warreen householdii sana. Householdii sun maal jenneerra qamadii sana fa'a ni gurguru jenneerra miti. Isa isaan gurguran sana fayyadamu jechuudha. Maaltu warri kam firmii warreen jennu warri kun isa fayyadamanii productii kan biraa goods and services warreen jennu sana oomishu. Achi booddee erga oomishan warreen householdii deebisanii firmii kana irraa yookaan producerii kana irraati deebisanii ni bitu jechuudha. Haala kanaan kan gaggeeffamu economicsii keessatti jechuudha. Firms also make two decisions. Akkuma householdii business firmii warreen jennus decision lama yookaan murtoo lamadha kan isaan murteessan. Tokkoffaa buying economic resources. Faallaa warra sanaa warreen suni seel godhamti economic resource qaban ni gurguru. Warri kun immoo ni bitu isaanirraa bitanii biirrattu selling products. Ammas faallaa warri householdii maya baay'ee godhamti productii sana baay'ee godhu. Productii oomishan. Warreen kun immoo productii sana oomishanii ni gurguru jechuudha. Householdittis ni gurguru, governmentittis ni gurguru jechuudha. Warri kam firms warreen jennu jechuudha. Kanaafidha kan isaan producer jedhamanii beekama. Inni sadaffaa government kan jennu kana. The government purchases goods and services from producers and factors services from households. Government warreen jennu kuni taaksii ta'uu danda'a wantoota adda addaa householdii fi producerii warreen jennu warreen kana lamaan irraati bitachuutiin warreen kana lamaan irraa purchase gochuutiin wantoota armaan gadii kan kennuufi. It uses the commodities and factor services to provide free services such as police, education, medical facilities, sanitation facilities, judicial services. Warreen kana kennuudhaaf fayyadu jechuudha. Isa taaksii fa'aarraa fudhatan kana warreen kanaaf kaffaluudhaaf fayyadu. Amma fakkeenyaaf poolisii kan biraa education manni barumsaa dhuunfaa jira, manni barumsaa mootummaa jira. Manni barumsaa mootummaa toladha miti tola kan inni ta'e taaksii irraa funaanamu sanarraa uummata irraa funaanamu sanarraa kan biraas sarvisii inni fudhatu mootummaan uummata irraa fudhatu kan biraanis jira. Isaan fayyadamu isaanidha jechuudha. Bakka isaanidha jechuudha warreen kun. To the people in order to sarvisii kana uummataaf laata in order to satisfy their combined needs for those services. Sarvisii fedhii isaanii guutuudhaaf warreen kana laataaf jechuudha mootummaan. Okay, the general government gets its income mainly from taxes levied on old houses and business firms is a form of direct and indirect tax. General government. Generally gaafa ilaallu governmentiin kun income isaa mainly kan inni argatu baay'inaan kan inni argatu eessarraatidha jechuudha. Taaksii irraatidha. Baay'inaan kan inni argatu taaksii uummanni kaffalu akkasumas immoo warreen firmii warreen jennu business firmii warreen jennu lamaan isaaniirraatidha jechuudha. Baay'inaan kan inni argatu income isaa mainly maal jechuudha taaksiidha jechuudha. Taaksiin kun immoo maal leevidiidha. Leevidii gaafa jennu dirqamadha jechuudha. Directis ta'uu danda'a, indirectis ta'uu danda'a. So governmentiin mainly kan inni argatu taaksii householdii fi akkasumas business firmii warreen jennu irraatidha jechuudha. Inni kan biraa the government imposes compulsory tax levies on individual or firms. Maalitti godhaa jechuudha dirqamadha jechuudha. Taaksii kaffaluun isaanii maaliif warreen services laa argachuudhaaf jechuudha. Taxes are levied in almost every country of the world primarily to raise revenue for government expenditure although they serve other purpose as well. Faayidaa adda addaa qabaatan iyyuu malee addunyaa kanarratti almost hundi isaaniiyyuu dirqama kaffalu taaksii. Almost hundi isaanii dirqama kaffalu. Faayidaa adda addaa qabaatan jechuudha. Jechuun kun faayidaa garaagaraa qabu. Sarvisii kana kennuudhaafis jira. Sarvisiin adda addaas jira. The primary goal of a national tax system is to generate revenue to pay for government expenditure. Unit 1 kanumaan godhamneedha. Viidiyoon keenya kana fakkaata ture. Termoota barbaachisoo silasniin jedhe 80 warreen kanadha. Warreen kanaan of madaaltanii wanti isinii galee yoo jiraate comment section irratti nuuf barreessitu. Viidiyoo kana kanumaan godhamna galatoomaa amma gaaffii wal agaruutti viidiyoo kan biraatiin nagaan tura. Like, subscribe, share gochuun akka hin dagannee
koorantii irraatii milkaa'ina dhalootaaf sababa ni ta'an. We are cause for the success of generation.